mention au show, quoi. Ah, vivement demain. Ah ouais, vivement demain. Ah ouais, pourquoi il y a quoi demain? Eh ben, demain c'est ton premier concert, on vient le voir et puis mais grave, on sera là, évidemment. On va mettre une ambiance. Ah, on va mettre l'ambiance et on va même mettre le feu. C'est ça, on va mettre le feu. Mais t'as éteint le feu parce qu'il n'y a pas de concert. Comment ça, il n'y a pas de concert? Il n'y a pas de concert, on tourne. Non, papa, la tournée n'est pas annulée, au contraire, elle continue, elle marche très très bien. Je suis pas loin. Attends, mais ce sera fait lourd de venir te voir sur scène. Ah oui, attends, mais tout annulé pour rien. Bah oui, attends, on avait même acheté des billets. Regarde. Est-ce que vous avez regardé la date du concert? Oui, 14. Oui, 14. Ouais. C'est écrit dessus. Mais aujourd'hui on est le 15. Comment ça, on est le 15? Non, je comprends pas. Comment ça, on est le 15? Bah, regardez sur vos téléphones. Ah oui, sur mon téléphone, il y a écrit le 15. Merci. Non, mais c'est pas la peine de le rallumer, on est bien le 15, hier c'était le 14 et c'était hier mon premier concert. Ouais, la fin triomphe, hein, c'était génial. Oh là là, ça veut dire qu'on a raté ton premier concert? Non, non, mais c'est pas possible ça. Bon, j'avoue que j'étais un peu surprise de ne pas vous avoir vu, c'est vrai. Ouais, moi aussi. Je suis vraiment désolé, ma chérie. Ouais, grave, mais en même temps, on pouvait pas faire autrement. On avait promis à Lali de venir au resto. Mais oui, on avait promis à Lali et on était sur notre 12. Mais oui, c'est dès le 12. Tokkoffaa Bon, allez, c'est pas grave, de toute façon je vais chanter. ijoolleen keenya J'espère que vous serez là. warroonni keessaa naa bilbilaa jirtanu Mais grave qu'on sera là. Super, c'est arrangé, tout va. naan bilbilina tokko kana lamaffaan immoo waan hin taaneef waani anaa waliin hin laallanne tokko poostii hin godhinaa yookiin maallaqa naaf hin kaffaltanuu yookiin immoo anaaf hooma tokko naaf hin gootanu Jaafarii ni sobaa Jaafar akkasiin dhukkubsanni maallaqan goofandameenii naa banaa dhee sin kadhadhe kadhattuu bichaa'on goofandameenii naa banaa dhee sin kadhadhe an yoon dhukkubsadhe ofii kootiif an dhukkubsadha malee namni anaaf hin dhukkubsatu jechuudha isinii galee malee an dhukkubsadhus faayidaa tokko wanti isin naa buuftanus hin jiru ofii keessanii sodaattanii bakka seentanu dhabdaniiti kan isin naa bilbiltan malee yookiin dhukkubicha narraa baroo jettanii bilbiltan malee anaaf yookiin faayidaa tokko naa buusuudhaaf naan bilbille dhugaan isinitti himaan isinii galee asirra baatanii immoo kan isin yaa cooftanu anaafi bagan isin bare guutuu keessaniyyuu namna nan gwaddeenyaa kooti jedhee akka maaliitti wajjiniin intinii jedhaa ture keessoodhaan dhufanii na haasofsiisanii sagalee tiyya fuudhanii miidiyaa irratti gadhiisanii inshaallah rabbiin naa fayyisu sin argadha ija keetti yoo nan billaan dhaabne annamaa miti haadha kootiin dhalanne rabbiin naa fayyisu rabbiin dhukkubarraa naa kaasu isinii ani isiniif hin dhukkubsadhu waan dhukkubsadhe ofii kootiif an dhukkubsadha malee naaf hin dhukkubsattanu isin yookiin maallaqa wayinaa buusaa jedheetii asirratti gabbayeen himanne warroonni anaa cinqamaa jirtan galatoomaa namoonni baay'een keessaa naa bilbilaa jirtanu ani nagaa kiyyan jira kunoo hospitaala keessan intiniin kiyya naa kennamee qoricha illee fudhadheen jira qoricha fayyadamaan jira qoricha liqimsaan jira alhamdulillahi rabbil aalamiin hanga bultii sadan tokko akkan bakka kana ciisu warri natti intini jedhameera kunooti namoonni immoo waan hin taane haasoftan dura of ilaalaa namni gizee qalladee qabatee jedhu
C'est lui le patron de la boîte qui fait bosser mon roux. namoonni irratti qalladaa jirtuun rabbiin isin hin dhiisin akkuma dhukkubsadhe rabbiin isin haa dhukkubsu rabbiin akkuma bakkuma ciisaa jiru rabbiin isin haa ciibsu namni itti qalladdan guutuun keessan akka dhukkubsadhee ciisaa jiru kana rabbiin akkasi kana algaatti isin haa hambisu homaa miti anaaf yoon du'es alhamdulillahi rabbil alamin yoon jiraadhes alhamdulillahi rabbil alamin homaa miti koronaan isin qabeef hin du'amu garuu namoota baay'ee baga nama keessan bare hanga isin naa taatanus argeen jira hanga isin namaa dhimmitanus argeen jira ummanni keenya isin ummata biraatiin adda galatoomi walabummaa jaa namoonni baay'een keessaa naa kaleessa irranatti dhagahamee jira alhamdulillah xiqqoosi onneen tiyya keessina gubuu dhiisa jira finii fenaananiiranii bifa bifaa fudhadhee dhufee du'aayinaa godhaa bakka jirtanutti wanti sinirraa eegamu du'aayinaa gochuudha. Du'aayinaa godhaa hundi keessaniyyuu bakka jirtanutti du'aayii qofa sinirraa barbaada. Ani nagaa kiyyaan jira alhamdulillah akka kaleessa irraadha. hanga bultii sadii asin ciisaa bultii sadii narratti ilaalanii yoo rabbi na fayyiseef fayyee yoon fayyuu dhiise immoo nagaatti kanaan booda bultii sadiin qofa kananas ciisu
namoonni tokko tokko Jaafar birrii yuutuubii irraa argachuu hedheeti. Yaa jamaa ani yuutuubii isa siin jettanu kanas haajaa isaan qabu. Ani yuutuubii isa jedhanu kana birrii yuutuubii irraa tuun barbaade ani. Yookiin immoo nafsii kooti irratti. Lammaffaa immoo manni keenya kun silaa gowwaadhumatu lafa yaa. Wallaahi tu sabaa amaaraa ta'eeti silaa akka nama azzantu. Wallaahi nama azzanti. Nama meeqaa meeqa boo keessaan dhufee kana jajjabeesse. Keenya soba jechuudhaan ala. Utuu maalummaa namaa dhuftee qorattee hin bariin utuu ammaa lakkan ta'e. Utuu keessatti utuu mana kiyya dhuftee qoratiin odeessiti. Mata gowwaa akkasii. Narratti bilbilaa artanu narratti hin bilbilina. Ana walaaluu barbaadan kun waan nagaadha alhamdulillah. Narratti hin bilbilina warroonni narratti bilbilaa artanu. Ana kunooti an nagaadha keessa narratti hin bilbilina. Maal laa gochuu narratti bilbiltan. Khalaas an fayyaa. Paris, ça fait quand même de la route. Oui, j'ai l'habitude. J'ai beaucoup aimé faire les antiquaires avec toi. C'est vrai? J'avais peur que tu t'ennuies.